galmee keerratti hafuuraan caafame maqaan koo sitoona of galchee gooftaa amanannaa koo galmee keerratti hafuuraan caafame maqaan koo sitoona of galchee gooftaa amanannaa koo karaan dhufe keessatti wanta baay'een argee bararraa baratti si wajjinan darbee ati ulfeeffamii Yesuus ulfeeffamii ati kabajamii gooftaa kabajamii ati ulfeeffamii Yesuus ulfeeffamii ati kabajamii gooftaa kabajamii. irra darbuun afkeesse kallatti galaanni nan nyaanne nan ceeqamatti ekecha jireenyaa gooftaa amanannaa koo galatoomi jennaa gooftaa amanannaa koo yoonii amansiisaa gooftaa amanannaa koo markaba ce'umsaa gooftaa amanannaa koo ekecha jireenyaa gooftaa amanannaa koo galatoomi jennaa gooftaa amanannaa koo yoonii amansiisaa gooftaa amanannaa koo markaba ce'umsaa gooftaa amanannaa koo. Saafaa gaddisa naaf taate na dabarsite harkatti na baatte baramaan siin oolee gooftaa amanannaa koo lola koo sin loolee gooftaa amanannaa koo ammaatus barichi gooftaa amanannaa koo na nyaanne jawwechee gooftaa amanannaa koo baramaan siin oolee gooftaa amanannaa koo lola koo sin loolee gooftaa amanannaa koo ammaatus bareechee gooftaa amanannaa koo na nyaanne jawwechee gooftaa amanannaa koo. Ke ol kaasee olchaa jedheen faarsaa daawwan ittiin ooluu naaf taate gargaarsa sinarraa bareedaa Yesuus dibata koo narratti si argee gubaata dillee koo simboyyaana isaatii inni nurraa eefoo nu baasee ifattee inni nurraa eefoo baraan nurraa naamuu inni nurraa eefoo iftee saamorkamuu inni nurraa eefoo innoo koosaa miti inni nurraa eefoo furmaata addunyaati inni nurraa eefoo hormee dhaamsuuf jennaan ittuu itti caalee daangaa qaxxaamuree darbee biyya dhaalee hormee dhaamsuuf jennaan ittuu itti caalee daangaa qaxxaamuree darbee biyya dhaalee 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 daangaa qaxxaamuree darbee